أصلي الربستي نما وي أجندا قد أتت بكمله جرى فكري كان لين افتجئيان لكن مجتين تون حقيقة أنتوجانجر وأدوسين إن أفين سنة تمون نمبر بعد فحق أجرت نرى أمانة أجندا قد أفرفت أجندا إسين قد أزوني مو أك إسين إتقوته تواركابات سيرسي بوته بوشفته إسين إتيجي جنا أماني أوغاتي فوداتي إبدا كابسيس ديمي أجندان سوني باي أو آتا إيجتشو كنافو يادا كيسانيس نفودانا إرغان نقام نمو تاتين أقبالدين تينا أصلي سرّا كابا مسيف دو أسيف كلوريتسي دوغا جتة بوته سوني بوته بوشفته سوني دران كله أدو إنتاني أجندا إمبينا كانوا مروا كده في إنه أجندا مالي فأكفين كنافتي أكاسيت هبطة تاني أفانو إسيت رلي إنت أجتني yaada keessanillee namoonni ol isinnay'ee yaada isinir raafuunu warra amma waa qabbanees isin ma akkas goote ka ajjeesi ka maalii godhi jedhuu miti amma dogongorri ta'ame eeyyen dogongorri ta'amee jira dogongora ta'ame kanarraa namnillee waa baratu taakka lammaffaa immoo dogongora ta'e kana isin hubachiisu bultii namaa haadha ilmoo diiguu akkas godhi jettanii warri garaagaraa dawwaltan sun natiin wanni akkasii barbaachisaa miti jedhee amanaa mee seenaa wal jiraatan seenaa erga dhume wariza seenaa galcha isinii miti seenii erga dhume ajandaan rabbi na baa seenaa isin jedha jedhe السلام عليكم ما في صوت سينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينا كم سجله والفوت فيديو اللي بني ميسي توا بينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سينا تو بينا جري فيديو اللي بني مي فيديو بنو هندن ديو كأسين جلو بربادو كينجي كمال عبد الله بقالي في كنا سنتي تكوفا فيديو بنو ندير كمان نما براتي جت نما برالي تو مالا جراني سياربو بربانا جرتا وفي لبون جرى الحمد لله مال altoko video bani mulladum e sorry kotti ko pay tuman sutuma banta me jara na share goda namni du'a dago barbada namni shekaro be faratti le share godati namni heddu sagale isi kanalle akka dago barbada agenda kana taate tada akkanatti taati fi akka birati taati rambene male wallahi duga dubbatu fi ani kuba qaba akka agenda fidamu edda akkamitti fidama kun funduresi taa'ee sinitti majira wanni kun agenda ta'uu barati wal faamsiisa obboleetti teena tana irratti illee duulina obboleessa kenna illee hamileen tuqina jechuuf jedhe seena mee mijjeeffadhu tuma viidiyoo nam tokko as bahi nama ummata illee ol galchina rakkoon qabu viidiyoon ani waan sin jedhu barbaadu kingi tokkoffaa ustaazota asirraa narraa dubbatanii of dandeettee fidi jedhu lammaffaa immoo illee fidi namni illee haa baay'atu viidiyoo rakkoon qabu hin bayan. As bahi viidiyoo calli taa'imuutii qabadhu aga namni sirra duule sun marri dhufutti hin dubbannu iyyuu. Guys taabboodha aslii fa'aallee waama viidiyoo banadhu calli taa'imuu mee hundi keessan yaadni nuti fuudhuu barbaannu immoo yaada negatiifa odoo hin taane yaada araaraa yaada nagayaa deebeetiniin murtiin taane ni warra murtii akkanumaan jarjartanii waan tokko fatwaa sheekonni illee baay'ee waan dubbatan illee jiru namni an sheeka keessaa namni an dhagaye sheekaa roobet mee sheer godhaa asliirraa na waama mee aslii na waama ati viidiyoo banadhu anaan nagaa buusii nuti amma ma dogongora ta'e kana qabbaneessu miira obboleetti teena tanallee tasgabbeessu dogongora uumame irratti akkas jechuu odoo hin taane miira obboleessa keenna kanas tasgabbeessu isillee tasgabbeessu barbaachisaadha malee warroonni tokko ka haasofni keessani waan bakka itti mijaa'u gizee dubbanne wanni kun asitti yoo dubbanne bu'aa qaba
jettanii madaala akkasii keessa galchitanii waan softannatti tola. Siifuu ni galcha. Mee asliirra sheer godha asliin hawaama. Namoota hedduun hawaama billahi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذك يا قالي جرتو. والله جرى قالت ربي أكمي. جرى أنت لا سينا دلدنو هدني. إيه سينا دلدني. سينا دلدني. Tole gair gaara ta'e araara hin buusna nama waliin nu qaba. Kana jedhamee afaan isin beektanii waama nama. Jarana sheer godha rijifaar mee namni hundi isaa gastii galamee yaada akkamii qabanii. Assalamu alaikum Sheikh Kamal. Alaikum assalam wa rahmatullah. Fati mufati ati ati. Sena koppa dubban sagalee lol fudhi bana dubbe video. Namni seenaa ta'uu argu. Sagalee kee agoo barbaada nagaa miti ati? Nagaa alhamdulillah kamal. Okay nagaa jira. Waan Isiyyuu taatu jedhanii baras bahi seenaati. Biras mara bootas bahi. Yalla guys taat godha asli fa aswaama namoota keessattuu sheekaruu bitirratti illee sheermu godha. Namoota waan kanarratti hadhaayanii dubbatan namoota yaada itti kennan akka dhagaan barbaanna afaanuma isiitirraa nuti amma dogongorame san cimsuuf isa ho'isuuf hin dhufnu nagaa buusuuf jechuudha. Ummata kanallee fahamsiisuuf akka miira obboleettiitiin illee hin tuqamne akka miira obboleessa keenya illee hin tuqamne. Taate akkanaa dogongora akkanaa kanarraa immoo akka hawaasni keenya girrisni asirra jiru kun uf baruu barbaanna. Kanaaf sheerii itti baay'isamee. Yaa obboleen kiyya isinis akkuma yeroo badaa ishee sana sheer godhaa turtanii ammayyaan irraa kaasee jechuudha. Anillee hedduu mufadhee ture. Erga dubbiin kun akka piraankii ta'ee erga hubanne namni kamiyyuu piraankii hin dalagaa. Obboleessa ofii irratti iyyuu obboleettii ofii irratti iyyuu hin dalagaa. Kanaafuu dhiifama isheen uummata Oromootii fi akkasuma jaarsha iseellee dhiifama taasisuudhaaf barbaaddetti uummanni Oromoollee dhiifama haa godhuufi. Sheer godhaa asiin immoo seenaa intala seenaa dalagde as bahi viidiyoodhaan uummata keetiif dhiifama gaafattaa namni yooti viidiyoon baatee si argaa jechuudha. Yoo dhugaadhumaatti firaankiifiin kana godhee kijibaa xabaafan godhee bultii kiyyaafillee gaarii hin taane shamarran akka kiyyaatiifillee gorsa ta'a namni kana booda akka firaankiin dalagne firaankiin jiruu kootiif sirrii hin turre jettee uummataaf gorsa waan kennituuf ulamootis akkasumas namni akka kiyyaas waan namni irraa barachuu qabu tarii wana tumamtee jirtaa cabdees jirtaa dhiigdees jirtaa dhiirra akkasitti nama dhiisuu hin jiru waan mana keessatti sirratti dalagames baatee obboleeyyan keetiif akka jarri waan akkasitti hin deemne gorsa waan kennituuf viidiyoon as bahii asuman jiraa nan baasina ustaas nan deebi'a. Ayasi deebisa yoo baadde sagaleen eenyu bira jira. Riiji bira jira. Riiji barinzi sheeka enzil kena dhaga'uu dadhabne achi nutti banattee wanno jetta si feete dubbadhu fatti dubbadhu seenaa. La wallahi waan dubbadhu qabu Sheikh Kamal tokkoffamma biraankii akka ta'aniin beekaa. Deebisee immoo ani sagalee fi agoo barbaade ilma biyya tokkoo ta'e kanaaf malee waan biraatti hin dhiishe. Waan kanumarra leetaa to'aa ta'ita. Yaa nagaa jiraachuu waan haasa'uun qabu ishee waan biraa. Akkana. Ayyee obboleeyyan keenya quba qabaa bar keessa. Alaa kulli haal obboleeyyan keenya sheerii godha. Riijifaar bariin baate ati riijifaar maal taate taa'alisi. Ammallee kingi Sumayyaa yoo jala jiraatte Sumayyaa Jamaal galchi Sumayyaa yoo jala jiraatte. Salaamu alaikum.
عليكم السلام سمية إرقدون سمية إرقدون Ambar يا keessa jiraachuu سلام quban qabu dhiifama bara. ركتا ما هو Amiin. هكذا Amiin. Amiin. guys namni yaada kanarratti keessattuu gara maletti fudhattanii akka malee hadhooytanii irratti dubbataa turtan nus isin beeyna isinis hin beeytu nama hedduu dhoogginellee dadhabne meelash jedhi gisee akkanatti iyyitu kana jenneeni faaxonni hedduu darbanii lolanii bo'anii boochisanii maqaan nu badee maaliyyoo ta'ee maali namni obboleetti iyyuu fuudha jedhee sargii godhatee miidiyaa irratti yuutuub irratti gadhiisaan jiru. Maharree dhugama mormuuf deemta abboo galfaa yaa uzzeedhatu uf kabaji guddaa xiqqaa wallahi kana piraanki jedhanii waan gaarii kan nu daladde waan gaarii kan amma wanni gochuuf deeman lallaaquuf deeman osoo abbaa manaa isa isii ta'e sila dirre namummaa isii baasa dhugaa. Ala kulli haalin nuti waan amma obboleettitti nagoote kun an akka maal Abdallaatitti sirriidha jedhee nu badhu sirritti fudhu tolchite hin jedhu. Laakiin akka waan kana girrigirrii fidu hedduu mucattiin dursitee naaf himtee ajandaa wayii fiddaa ajandaa fidii jedhanillee fidii ani maal akka fiddu hin beekne haqiiqa. Asilirraa boo'u heddi arrabsuu heddi na arrabsuu heddi nama tokko itti iyyuu heddi jecha yaada qabu ma girrigirri aadii mataraa kana. Rakkoo nama wanna kana dhugatti ol guddise girrisa maafi isiin siires taate akka dhugaa kanatti miidhagsitee ittantee boottee jechuu miira keessa nama galchitee. Ummanni illee jala harka hin dhahee hin hoo'ee dubbiin akka malee ta'e. Isinii gala kana waan ta'eefi obboleeyyan keenya durumaafuu warri waa dalaydan wannan dalaguu heddu kun hagamna miidha jettanii beekuun dirqama keessan ta'a. Lammaffaa immoo nama irratti dalaydan sanii hubachiisuun oda amma xiqqoo abbaa manaa ofii waliin marii gootee goote aadii homaa rakkoon qabu. Bakka inni dhageenyetti immoo godhulleen sunillee dogongoratti hubadhaa. Kanaafuu seenaa viidiyoon as ba'e namni billee baay'ee irrumatti dhufaa. Mee akkam turee maalitti? Viidiyoon as ba'u namni sagaleen xiyyan beekne hin jiru. Viidiyoon as ba'u ammaaf dhokkamee jira. Yaada qabuu fi waan irraa dalageef yaada qabu hin ibsaddaa. Tokkoffaan namni irraa aarii qabu namni an baay'ee aaree rabbitti illee dhiifadhe. Ustaaza nama sadii sheekaa roobee Ustaaz Hamzaa makka jiran naf fakkaatee ammallee ustaan tokko immoo ka jimaan halaala jimaan haraama jedhu tokko maqaa isaanii hin beeku isaanis akkanaaf yoo ka jiraatan taate. Amaan sheeka fatwa ati viidiyoo ba'uuti. Viidiyoon ba'uu waan ammaa fi hin dhoggame viidiyoon ba'uu hin danda'u ammaa. Ayyee inni haa ba'u jaarsi kee waliin hun dubbanna isaa hin fahamsiifna. Wal bira jirtanii mi? Isa kennimee viidiyoo na ba'u. Isa waliin hun naasofna. Dhaga ikingi hamaani dhaga isitti ma jaarsi viidiyoon ba'uu iyyuu. Koi sena ati viidiyoo maal hin baane miidhamteeti moo maal taate viidiyoo an qabu diddeef saayidan viidiyoo kan miidhamtaate nutti hima. Viidiyoon ba'uun natti mijatu jaarsi kiyya nama viidiyoon ba'uu miti nama anaayu nama asirra baatee akka nama saree maraatti maqaa haadha babbaa kiyyaa maqaa jaarsa kiyyaa maqaa obboleettii kiyyaa maqaa arsii nyaadhe tanaa nama na dhogge jechuudha. Jaarsi kiyyaa sooshaal miidiyaa kanaa hin fayyadamus viidiyoon illee ba'uu isaaf hin ayyamu jechuudha. Ani immoo hin beekan duraan na bayaa sagalee kiyyallee na beekan ammaaf garuu bayuuf hayyamamtu miti. Ammallee firaankii nu godhaartamoo? Laa firaankii nuti namni jira. Guys, taap godhame. Taap godha. Laa wallahi fati akkasii miti. Garasanii miti wallahi garasanii miti. Wallahi gaa irra caala nama akkasi arguu fedhu na biratti daruuri illee miti. Ati nama miidiyaa kanarra jirtu yoo viidiyooleen as baatte rakkoo qaba jedheen amanu yoo dhiiftellee aadiidha. Laakiin amma mucattiin takka gastii aslii seentee na bira jetti maaliitti ati jettee wannoo muudii nutti qabataa turte. Atillee namnummaan biraa faaximmaan biraa akkaawuntii kee harkaa qabaadhu ka jettullee namni nama shakkaa. Irra caalaan kanuma viidiyoon bahi jedha malee wanna biraati miti. Ani viidiyoon bayuu miidhame yookaan tumamee miti osoo nasuun illee jaarsa kiyya haqanarraa qaba waan fedhe yoo na godhallee anaaf. Sagaleen isin jiru dhageettu jaran isin.
Dhagaamaa muutirra kaatee jirti. Salaam alaikum. Malee boodaaf isinii baya. Ammaaf natti hin mijatu sa'aatii kanatti. Jechuun xiqqoodhuma fuula kee akkas mul'isiiti ana jedhiiti ergasii irratti dubbannaa malee sagalee keetiin dubbachuun xiqqoon ulfaa ture. Bakki dhibbaan dhibbatti akkasii Qeerroo maal jettan? hin beekaa akkasii taate. Laa, wanni jechuun barbaadu asirraa dhaabnee ture miidiyaa irraa wanni guddaan sagalee isii dhaga'uun bareeda bakka rabbii sagalee waliin ol nageesse. Lammadaa wanni jennu jiraate akkuma gorsaatti waan ta'u waan jechuu mallu jechuudha malee viidiyoo osoo dhiistan illee rakkoon qabu. Ergamni jenneefi. Okay, mee Ani si matan ayyuu argeen beeku diimtuu gurraattii si fuula si arguu fedha. qeerroo fi Rijifaar siifan modeetara mana kanaan qabdaniisi. Nurraa guurtama.